Hai akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota chaanaalii Araarsee nagaan keenya iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha har'ammoo viidiyoo ajaa'ibaa fuula keessaniif kan ta'u isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Warri fuula keessanii bugurii yookiin immoo shibsinitti kan jedhu keessatti warri kushiinaa keessa hojjettan ani fakkeenyaaf hamma buguriin qaba jechuudha asitti na ba'aa jira. Kireemii baay'ee fuula keessaniif ta'u fuula keessan lasallassisu yookiin immoo bareechuullee kan danda'u isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Nu wajjiniin turaa'ii kireemii kanadha jechuudha. Kaakaawii jedhama. Itoophiyaallee yoo deemuu barbaaddan Itoophiyaallee hin jira jechuudha. Biyyattillee fayyadamuu hin dandeessu. Nu wajjiniin turaan isiniin jedha. Daqiiqaa 5 dibadheen isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti na wajjin ilaalaa isiniin jedha. Kireemii baay'ee namaaf ta'udha. Fuula namaa hin bareechallee shiffitaallee yookiin immoo bugurii fuula keenya irratti kan babba'u nurraa balleessa jechuudha. Fuula keenya immoo hin lasallassiisa jechuudha. Kireemii baay'ee gaariidha jechuudha. Duratti fayyadamee waan an argeef irratee jira jechuudha. Itti fayyadamaan ture durmayyuu እና ጥቅሜ isaa ofii kiyyaa argee tanan isiniif immoo qabadhee dhiyaadhee baay'ee namatti tola jechuudha. Viidiyoo keenya amma dhumaatti ilaalaa. Fuula keessan sirriitti mushurraa fakkeessuu hin danda'a. Baay'ee bareessa. Namni magaalli diimaan hadiin abbaan fedhe itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Keessatti faa ijoolleen kushiinaa keessa hojjettan fuulli keenya maaliif kushiinaa oo'a waan ta'eef shiffitaa baay'ee fuula keenya irratti yaa'uu danda'a jechuudha. Nama fakkeenyaaf shiffitaa amma kushiinaa seenee giseen hojjedhu baay'ee shiffitaan qaba jechuudha. Oo'a waan ta'eef ibiddaa fi oo'a wajjin wal fudhatee shiffitaan fuula keenya buguriin yaa'a jechuudha. Kana dibattanii garuu ibiddaa fi aduudhaan bira gahuu hin qabdan jechuudha. Maaliif fuulli keessanii hin tabalaashaa yookiin immoo araarjigii warri qaban faa keessatti iyyuu aduu fi ibidda hin jaalatu jechuudha kireemichi. Kanaaf ibidda bira hin ga'inan isiniin jedha. Amma daqiiqaa 5 akkasittiin sukkuumuu qabdu jechuudha fuula keessa wajjin akka wal fudhatuu fi daqiiqaa 5 fi hanga 10 illee yookaan yoo xiqqaate daqiiqaa 5 ofirra tursuu qabdu jechuudha. Ofirra tursuu qabdu daftanii hin dhiqatinaayii. Amma kana keessatti garuu haduu keessatti ibidda bira ga'uun dhorkaadha amma dhiqattanitti. Maaliif fuulli keessan sin jalaa tabalaashaa waan ta'eef kireemichi aduu fi ibidda hin jaalatu. Kireemii baay'ee gaariidha. Fuula namaatiif baay'ee aariifidha. Fuula keessanii lasallassiisa. Hin diinessallee hin bareecha. Isiniin jedha hordoftoota keenya viidiyoon keenya akka hin dheerannee fi amma daqiiqaa 5 irra turutti viidiyoo irra nan ba'a jechuudha. Amma dhumaatti nu wajjin ta'ee gisee wal fudhatee booda hamma walitti deemnutti daqiiqaa 5 amma daqiiqaa 5tti nagaan nu turan isiniin jedha. Daqiiqaa 5 booda walitti deebina. Fuulli kiyyammoo akkam akka ta'e akkamitti akka wal fudhate wal wajjin ilaallu. Amma dhumaatti isiniin jedha turtii gaarii. Kunoo hamma laali fixeen jira jechuudha. Amma fuulli kiyyaa fi kireemichi sirriitti wal fudhatee jira. Xuuxee jira jechuudha. Fuulli kiyyaa fi kireemichi sirriitti wal qabatee xuuxee jira jechuudha. Amma immoo daqiiqaa 5 tureera jechuudha. Kunoo akkasitti isinii bareecha jechuudha fuula keessanii. Irraanfatiin dagatinaayi kanadha kireemiin kuni. Itoophiyaattillee warri biyyattillee galuudhaaf jettanillee biyyallee hin jira. Biyyattillee fayyadamuu hin dandeessu. Irra deebi'ee kanan isinitti mugin dibattanii haduutti hin ba'ina. Ibidda birallee hin ga'ina isiniin jedha. Maaliif araarjigii yookiin immoo fuulli keessa sin jala baduu danda'a. Ibiddaa fi ibidda wajjin waliin jaalatu jechuudha kireemichi. Amma dhiqadhee tanan dhufa jechuudha. Subscribe nuuf godha chaanaalii keenyaaf warri haaraa taatan immoo warri dura jirtan immoo baga nagaan turtaniin isiniin jedha. Subscribe nuuf godha, like, share nuuf godha. Viidiyoo babbareedaa isinii qabannee dhiyaachuudhaafis immoo fuuldura itti yaadaa jirra. Turtii gaarii. Kunoo dhiqadheen dhufe jechuudha. Maallee hin dibanne kunoo bishaan irra jira jechuudha.
sirnuma fuulduratti hin goggoofachuudhaaf sooftiidhaan akkasitti isinii bareecha jechuudha. Fuula keessanii xirritti godha jechuudha. Qulqulleessa fuula keessan shiffitaa fi bugurii waan tokko fuula irratti kan nama ba'u hin jira. Isarraa fuula keessanii hin qulleessa wayin immoo nuuxuu godha jechuudha kireemichi. Hordoftoota keenya chaanaalii keenya subscribe nuuf godha. Fuulduratti immoo kan rifeensa namaa bareechuu, rifeensa keessan bareechullee kan dheeressu, kan lasallassiisullee isiniif qabanni hin dhiyaanna. Nu wajjiniin turaan isiniin jedhaa turtii gaarii nagaan nu tura.